Akkam obboleessa koo. Nagaa kooti. Cuunfaa ajaa'ibaa siif hojjedheera. Akkam nyaa'u. Dhugisiitaas qabda. Maal gochaa jirta? Ilaalachaa ma jettu? Dhiifama obboleessa koo. Osoon hin beekin harkaa kufeeti. Erga cabee booda dhiifamni kee maal godha? Maali obboleessa koo? Finjaala tokko qofa dhabar. Cufee faankee! Isa iyyuu deebiinatti deebistaa? Finjaalli tokko warra qarshiin isaa meeqan cuunfaan dhangala'oo. Hanaan hin hojjettu maaltu yaada keessaa fuudha? Dhuguma garuu finjaala cabee tokkoo fi cuunfaa dhangala'eef akka kanatti nan eekamaa jirta? Afaan kee cufi! Cufiin siin jedhe! Namni hin beekne natti ta'aa jirta. Sitti beekamaa jira garuu. Balleessaan kee xiqqaatee sirumaa deebiinatti deebistaa? Balleesseera. Yoomin hin balleessine siin jedhu. Garuu waan xiqqoodhaaf akka kanatti nan eekamu keetu na ajaa'ibu. Maalidha wanti xiqqoon? Ati waan tokko waan bittee hin beekneef homaa sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Durba gadhiisitti guddattee taa'aa jirti. Maal? Anatu obboleessa koo. Anatu durba gadhiisitti guddatte fakkaachaa jira? Qabiin siin jedhe! Anaan na rukuttee guyyaa dhaladheerraa kaastee guyyaa tokko harka keenya irratti ol kaastee hin beektu. Har'a finjaala dhabe tokkoof jettee akka kanatti na rukuttee. Utuun itti siif hin dabalin ija koo duraa deemi. Deemi! Dhiifama. Isa kamiif? Isaan si rukute. Maaliif akkana rukuttee natti himuu dandeessaa? Egaa yeroo finjaalli tokko cabu jira. Sabiin surumaa yeroo dhiyoo isaa mala kee natti jijjiirratteetta. Nama hin beekne natti taateetta. Maaliif? Ana na rukutuu kee miti barkan na ajaa'ibe. Obboleettii yeroo balleessitu obboleessi ni yaadama. Garuu kun sababa ta'e waan rukuttaarraan si geessisu miti. Naaf gala. Na xumursiisi. Amala kee jijjiirrachuu irra darbite obboleettii akka qarooja keetiitti ilaaltu. Ofii keef iyyuu amanuu dadhabdee ishee sassattu irratti waan sababa hin taaneen harka kee ol kaasutu na dhukkubse. Maaliif akka akkas goote natti himuu dandeessaa? Ammatti wanta siin jechuu danda'u dhiifama qofa. Mee maal taate? Maal taati? Homaa? Homaa jechuun maal jechuudha? Kana miidhaginaaf godhatte moo? Waan xiqqoodha bara. Jira dhugaa isaa natti himu. Dhugaa maaliin sitti himu? Gammeetu akka kanatti sirkute miti? Dhugaa isaa miti. Isa waliin erga wal argine iyyuu tureera. Akkanuma maqaa isaa waan inni hin balleessinitti waamtee cubbuu keessan galii. Maal taateere? Sitti mee balbalatti na rukkute. Ammoo siin gowwoomfamuun nan uffisiiseera. Gowwaa ta'uu kee ergaa amantii ana maal galchire.
Akkam bultan? Har'a barnoota keenya eegaluun dura waan tokkoon isinitti himu. Barattoonni haaraan lama mana barnootaa gara biraarraa nutti dabalamaniiru. Tokko isadha. Ka'eef beeksisi. Gurmuu baatiin jedhama. Isinitti dabalamuu koof natti toleera. Toleeraa wal gaddeessa. Akkamati nagaa keeti? Nagaa kooti. Mana barnootaa keenyatti barnoota eegaltee moo? Eeyyeen maaliif? Lakkee homaa akkasumatti na ajaa'ibeetu. Maaltu si ajaa'ibeeti? Jechuun kaleessa qubeellaan keessa deemeeti. Jechuun kun qubeellaa addaa waan tureef namni kamiyyuu xiyyeeffannoodhaan ilaala. Anis immoo dagadhe. Maal? Qubeela? Waa'ee maalii haasoftaa? Isa godhattee turte kaa? Eenyu? Ani moo? Eeyyee na tumti. Waan hundumaaf iyyuu shamarree ija nyaattee akkamiidhaan ani jedhu malee waan kaleessa galgala na baraarteef galatoomisiin jechuufin si dhaabe. Yoon yeroo keessa jalaan fudhannee ta'eef jechuudha. Maal? Kaleessa galgala? Maaliin siif godhe? Isa kaleessa galgalaati kaa. Ati anaan Intalli si dhukkubamu? Ani fati kana dura wal agarree beekna moo? Maal kun nyaara haddatteen? Akkan nagaa si gaafadhu eegdee turte. Inuma ibsituu haramoo situ barkatee dhufee bar. Kaleessa yeroo laman siif bilbile. Ni jalaan kaasna. Sababa keenyatti himuu dandeessaa? Maal taateetti? Na lolaa jirta bar. Amma sadiisitti waan gaafatan qofa deebisi. Hojiirran ture. Hin argin yeroo deebisee si bilbilu immoo bilbila kee cufaa beeka. Dhuguma akka kanatti kan na loltu sababa bilbila kee argin kaasnee fida? Akkam? Kun nama dheekkamsiisu jechuudha. Maaliif si dheekkamsiisa? Maal ta'aa jirta? Namni marsaaba garaagaraatiin bilbila kaasuu dhiisuu ni danda'a bar. Kanaafuu yeroo tokko na cuftee yeroo tokko immoo kan na bantu. Korojoo keessatti fakkaadha. Maal? Akkamitti dubbachaa jirta? Turi. Ani jecha akkas jedhu afaan koorraa baheera moo? Tole, amma dhiifama naaf godhu. Erga iddoo garaa keetii geessee booda ifamni kee uumaan barbaachisu. Beeka, haga'u kanarra. Iddoo garaa keetii maal kan naan jettu moo bilbila argee kaasuu dhiise malee waan tokko iyyuu wanta balleessee hin qabu. Bilbila kaasuu dhiisuu akkamitti akka salphaatti fudhattaati. Arra bilbila na jalaan kaasne jechuun boriyyoon si waame na jalaan ho'aattu jechuudha. Maaliif itti fidaa jirta? Yeroon si bilbilee turetti bilbilli kee cufaa akka ture yaadadhu malee. Anaareen cufa. Maaf hin galle maaltu si aarsa? Kan bilbila kun na jalaa kaasuu dhiistee tarii dhiira biraa wajjin jirti laata. Dhiisi boo waan aartiin fakkeessine. Anatu dhiira biraa waliin inumaayyuu kaleessa bilbila sirraa kaasuu waan hin dhiiseef moo? Callisi. Beeka naaf galaan jiru. Naman takkaan beekni natti ta'aa jirta bar. Dhugaa sanatti miyyuunaan jechuudha. Ani yoo akkasitti si yaadee jiru.
Tamam. Nagaadha. Har'aa qonnatu naan jechuu baattee natti tole. Maaliif? Kan qo'annaa si maal goona ree? Qo'achuu akka qabnu nan beeka garuu miira qo'annatu keessa qoon jiru. Na hubadhu. Maaliif maal taate gamme? Jira miti akkasumaan miirri sitti hin tolle wayii miira akkasiitu natti dhaga'ama. Akkasumatti wanti jedhamu hin jiru. Wantooti numu keessan hundumti isaanii iyyuu sababa mataa isaanii qabu. Jedhe kaa sababa hin beekne wayii monatti. Dhugaa kooti bar. Miirri mukee akkasumatti lafaa kaasee nutti hin dhufu. Maatiin kee nagaadha miti? Faazariin, maazariin fa'a. Nagaa isaaniiti. Itti na jalaa moorii. Tole fayyummaan kee immoo akkam? Ani nagaa kootiin siin jedhe anaaf hin dhibbatiin. Utuuti mukaa jirtu akkamittan dhibbachuu dhiisa? Dhugaa dubbachuuf waqtii kana miira akkasiitu na mudata. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu miira mukii wayiitu na mudata. Waqtii kana jechuun? Waqtii amma keessa jirru kaa yeroo bokkaan roobuu eegalu maaliif akka ta'e hin beeku garuu miirri natti dhaga'amu gaarii miti. Miira mukii wayiitu natti dhufa. Seera uumamaatti bargamee namoota tokko tokko mudata. Kunis immoo seasonal affective disorder jedhama. Maal taate? Barattoonni qaxalee jedhamtan kun immoo waan hundumaa barnoota waliin wal qabsiistu. Isi kaa gammee. Gammee. Tole mukii kana keessaa akka baatuuf maal siif godhu? Naaf shubbisi. Maal? Nan qosi. Jedhanii kaanii nan qosa jechuun hin jiru. Afaanii na beeti bari. Har'as immoo addeessi na dabtaanaan ani reemti. Maal? Kun histirii yookiin immoo ikoonoomiksi miti. Konkariidha tole. Ture amman qofa keessarraa galcha. Maalidha maaliif waliin makti? Yoomin waliin maki kan jiruun buuse lafa fudhachuun moo mirga kooti. Ahaa edaa buuteetta. Maaliin sodaatte moo? Ana gammeetu sodaatama. Konfiidensiin kee baay'ee nama ajaa'iba. Cufeera akkanaan hin jenne qofa. Sitti meen ture dandeettii kee malee waliin miidhaati mee. Wayyuu gammee mo'amu koo miti barkaan na aarsu. Maali dharre? Amma of tuulummaa kee kana himtuu danda'a. Taa'uuf koo na dhowwita bara. Maali? Anaaf si mo'achuu waan ajaa'ibaati moo waan haaraa fakkeessite? Kunooti kan hin jenne of tuulummaan kee ammumaa kaasee galeera. Amma oduu dhiisitii waan asii adabu gochuudhaaf qophaa'e. Tole giftii koo maal siniif ajajamu? Eenyudhaati? Gurbaa? Gammee sirba tokko naaf sirbi. Sirba akkamii siniif haa ta'u? Sirba abbaaf sirbame yookiin sirba haadhaaf sirbame miti. Yookiin immoo kan obboleettii miti. Sirba jaalalaa naaf sirbi.
Seseki kokolfi tumal kanken arga ya bonsitofi marge ada marga damin talabiya si qalbina yakka tattabachu wayantalo kunkumme yonaka damme koda betora kunkumme yona kunkumme yona Sirba baay'ee bareedaa ture galatoom. Miidhaginni isaan sirbaniif kan keenya caalu malee garuu waan jaallatteef natti toleera. Sirraa waan hundumaa jaallachuun hojii koo idilee ta'eera bara. Daqiiqaa muraasaaf giiftii turte. Ani garuu kanan barbaadu bara baraan onnee koo keessatti giiftii taatee harkatti jiraatu. Ani giiftii taanaan abbaan manaa giiftii mootiidha. Si mootii godhachuu koodhaaf kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Maaltu qofaa keessi kofalchiisa? Sin ajaa'ibu. Maaltu? Hireedhaaf miiran qabu muuziqaadhaan kanan ibseef bakka kanatti ture. Keessumaa maaltu akkan ajaa'ibe beektaa? Maaltu si ajaa'ibe? Bakkan isheedhaaf sirbetti ati immoo naaf shubbiste. Anis ta'e ati lamman keenya iyyuu miira jaalalaa ibsuuf kan itti fayyadamne muuziqaadha. Kun waan ta'e wayii tokko sitti himu? Homaayyuu natti himu. Maal akka inni natti himu barbaadee turte? Jaalalli amma fedhe gadi fagoo yoo ta'e iyyuu handhuurri isaa muuziqaa keessaan ba'u. Jaalalli humna cimaa waan qabuuf eenyuyyuu akka waraqaatti maree kuffisuu hin danda'u. Yoo kuffis immoo ogummaatti hin injifatee moo qaba. Ogummichis immoo muuziqaadha. Eessa deemuufi? Amma mukkeen kee waan sirraa badeef yoon deemis garaagarummaa qaba. Giiftii ana akkasiin akkati yaaddu. Osoon hin beekin ni dabalu. Yoo yaaddes jijjiirama maalii qaba? Itti yaaddes ta'e tuuti yaadii kan itti haasoftu waa'ee ishee qofaadha. Yoon fudhachuuf jedhu daandiirratti maqee akkani warraaqne jirri keena hudhee jaalalli qulqulluu qalbii kiyya fuudhee. Waan an godhe hundumaaf akka natti murteessine beeka. Garuu ammatti natti murteessuu dandeessa. Yeroo dhugaan isaa siif galu garuu na hubatta. Mee maal godhu? Siif jedheetanii bar. Ani si gaddisiisuu miti kanan fuula si dhoowwadheef utuma baay'ee natti ulfaatuuti. Giftii maal taate? Akkamitti maanaan jirta? Otoo akkasitti boossuu moo? Maal taate? Inni anaaf uumaa miira tokkoyyuu naaf hin qabu. Jabaadhu giftii ko. Har'a yoo galuufi baate bornii galaaf jedhee yaadaa ture. Garuu uumaa tokkollee waan tokko hin jiruuti. Amma akkas ta'uun kee uumaa tokkoyyuu hin jijjiiru. Kanaafuu tasgabbaa'i maaloo.
baru waa'ee isaa qofa yaada. Na bira taa'ee waa'ee intala sanaa gaafa haasa'u tarii giiftii ni mufatti jedheellee yaadu. Jabaadhu giiftii ko. Amma of hin miidhin. Gammee fi hiree wal lolanii adda ba'aniiru miti. Anas natti fakkaatee ture. Garuu dhugaan jiru akkas miti. Maal? Wal lolan malee adda hin baane. Jabaadhu giiftii ko. Irra deddeebi'ee jabaadhu akkasiin jechaa jiru naaf gala. Garuu wanti jedhu bitaa natti galeetu. Abdiin kutatiin siin jechuuf. Eenyu? Ana giiftii abdii kutata? Tasumayyuu nan beektu jechuudha. Tasumayyuu. Giiftii ana akkas jechuu koo miti bar. Intala gati dhabduu sana dhiisiiti waraanni addunyaa sadaffaa yoo ka'ellee ana abdiin kutata. Ani giiftii dhaban. Ana giiftii. Yeroo isaatu tura malee gammee koo godhachuun koo waan hafu miti. Tole aktara keenya akkamati? Naguma obboleessa ko. Waan garaa keetii erga goote booda obboleessa koo naan jettaa? Naaf hin galle. Waan garaa kootii maaliin si godhe? Waan kaleessa galgala gooteef akka goota wajji si taphachiisuu barbaadamti si gala yoo ta'eef waan nama baay'ee miidhu goote. Namni hundumtuu dhukkubsataadhaa waa'ee galgalaa waa'ee maalii haasofta? Karoorri kee maalidha? Waa'ee karoora maalii haasofta? Isheen sunis kaleessa dhuftee kaleessa galgala maal jette? Atis akkasi maal godhinaan jettu? Maal akka yaaddan beeku. Beekus immoo hin barbaadu. Garuu waan tokko sitti immoo waan hin beekne keessa utaaltee galuun kee goota sin jechisiisu. Sitti immoo waan namoota baay'ee miidhu goote. Maaliin godhe? Amma qarqara deemtu maaliif waan ta'e natti himtu? Tola miicatti barbaaddeeti ishee boojiyuuf. Sana booda shin cimina kee ilaaltee akkasi jaalattuuf. Akkasi? Mucaan kami? Firiidha ka. Firiin eenyu? Dhiisi maaloo. Qoosaa biraan qabdu? Afachu nama tiyaatiraati ati. Ani fi ati wal arguu mitiiti ijumaan wal ilaallee beekna? Taatoo cimaa taate sirriitti taphatteetta. Akkasumas immoo anas na goyyomsiteetta. Maaloo miira kee kana keessaan ba'in. Maal yarramoo kolfi siin jedhamu? Narraa beekama moo? Sirriitti malee ilkaan kee 32 sayyoo as jirra waan jedhan fakkaatu. Beetingii sana injifatteeti laata? Lakkin immoo baay'ee na aarseerayyuu. Dhugaan siin jedha kileebii 9 argadheen kileebii 2 nyaatan. Ancarra dhabeessadha. Maali dhanee akka kanatti galaana kolfas kan sitti dhangalaase? Hin beeku. Miira adda ta'e tokkotu natti dhaga'amaa jira. Miira akkamii? Jira miti miira adda ta'e wayi kan callisee si gammachiisu. Yeroon si waliin haasa'u immoo na keessaa finiina. Maarree natti miqa? Amma miti yeroo kee sirriitti naaf laatteen yeroo biraa sitti himu. Ani siif moo maal rakkoo qabu? Tole guddaa galatoo.
jabaatanii hojjechuu fi guddina biyyaa waliin wal qabatee erga kana jenneen booda namni gaafii qabu jira. Tole milki. Jabaatanii hojjechuun guddina biyya tokkoof murteessaa akka ta'e ati nutti himtee jirta. Gama biraatiin garuu guddina biyya tokkoof wanti barbaachisaa ta'e hin jiru. Fakkeenyaaf maaltu? Fakkeenyaaf qabeenya uumamaa. Keessumaa biyyoonni akka keenya hiyyeeyyii ta'an addunyaa sadaffaa kana keessatti jabaatanii waan hin hojjenneef hiyyummaa keessatti hafan ittiin jechuun nutti hin ulfaatu. Milki yaada gaariidha. Ani deebisuuf moo namni deebisuuf jira? Hiree. Dhugumatti qabeenyi uumamaa. Eenyudha? Ol seenuu barsiistu. Barfattaniittu seenuu hin dandeessan. Qofaasaa dhufeetuun seentan jettiin immoo. Ani maalittiin beeka nama tokkicha akka biyyaatti ilaaluun kun naaf hin galle. Callisaa! Gaaffii ati gaafatte hireen deebisaa jirti natti fakkaata. Moo seerri jedhamu hin jiru? Hiree itti fufuu dandeessa. Qabeenyi uumamaa guddina biyya tokkoof barbaachisaadha. Kun uumaa gaaffii hin qabu. Biyyoonni baay'een hiyyeeyyii ta'anii kan hafanii utuu qabeenya uumamaa qabaniiti. Kanaafuu kana keessaa ba'uuf lammiileen aadaa hojii cimaa jabaatanii hojjechuu qabaachuu qabu jechuudha. Perfect. Kanaaf immoo fakkeenyi keenya inni guddaan Chaayinaadha. Chaayinaan diinagdeedhaan warroota addunyaa raasaa jiran keessaa ishee tokkodha. Bara 1950 hanga 60tti Chaayinaan baay'ee hiyyeettii turte. Kana jechuun immoo waggaa 65 hanga 75 duraa jechuudha. Egaa ariitiidhaan Chaayinaan kan isheen guddachuu dandeesseef the trend of hard work yookiin immoo aadaa jabaatanii hojjechuudha jechuudha. Egaa boqonnaa kana keessatti kana baranneerra. Tole milki itti fufi. Akka moolte. Nagaa. Har'as immoo sitti ka'ee jira. Gara kutaa ciisichaa kee deemi. Maaliif? Qofaa kutaa barbaada. Erga yoomiiti? Maaliif wanta ati hin dubbattu? Wanta namni siin jedhu maaliif hin dhageessu ati? Gara kutaa ciisichaa kee deemiin siin jedhe. Hin deemu yoon siin jedhee ammas na rukutuufi? Hiree. Nan qorii. Obsa koo nan fixachiisin maaloo. Obboleessa koo nama hin beekne natti ta'aa jirta. Obboleessa koo waliin osoo hin taane nama ormaa walii waan jiraachaa jiru natti fakkaachaa jira. Isa akka barbaaddeetti fudhachuu dandeessa. Garuu amma qofaa koo waan ta'uu barbaaduuf gara kutaa ciisichaa kee deemi siin jedhe. Siruma wanta ati amma dubbattutti lafa kanaatiin deemi. Hiree! Ati waan namni siin jedhu maaliif hin dhageessu? Gara kutaa ciisichaa kee deemtamoo ani siif deemu? Akkam bareedu. Nagaa. Waan hundumaaf na ajaa'ibdeetta. Maaliif hin si ajaa'ibu? Akkamitti galatoominaan hin jenne? Gurbaanan guyyaa tokko nama nagaa guyyaa tokko ma dhukkubsataa taatamu?
Akkam? Kaleessa si galateeffachuu dhufnaan eessatti si beekanaan hin jenneeti? Eenyu? Ani moo? Eessatti? Maal kun nyaaraa addatteen jettee ergana salphistee booddee har'ammoo ija kiisoo giddaan dhiqattee dhuftee? Hajiidha. Anumtii fi ati egaa guyyaa sanaatii wal agarree beekna moo? Yeroo jalqabaafis ta'e yeroo dhumaaf kanan si arge guyyaan si baraare isaan qofa. Qubeelaan kunillee waan ta'e qaba. Maajikii wayiiti moo? Akkam? Maajikii maali? Jechuun kun yeroo qubeelaa kana godhattu nama kan biraa, yeroo ofirraa baastus nama kan biraa taata. An qubeelaa kana ofirraa baasee yoom na argitee beekta? Dhugaa keetii? Moo namatu ittiin taphadhu jedhee si erge? Lakki namni tokko iyyuu nan ergine. Siromaa eegan qubeelaa kana godhadhe immoo takka ofirraa baasee hin beeku. Hai. Giftiin jedhama. Gurmuun jedhama. Yeroo daree keessatti of barsiistu dhageera. Suma miti? Oo, jamaa keessatti of barsiiseera. Amma immoo dabareen keetii barattoota hundarra deemee barinaan jedhika. Barattoota jiru jedhaman barteetta. Sii jechuudha? Maarree, Giftii Gaaddisaan jedhama. Akka mana barnootaatti barattuu jaallatamtuu fi oolii kan taatedha. Jaallatamtuu kan jetteef fulumaan ilaalla. Oolii kan jetteef immoo hin beekamu. Akkamitti? Jechuun akka mana barnootaatti oolii kan taate hiree akka taate dhaga'eera. Maarree, manni barnootaa barattoota oolii ta'an tokko qofa qabamoo? Lakki, akkas jechuu koollee miti. Isa dhugaa jette. Yoomitti oduun kun si qaqqabe? Kana booddeesis ta'eere oolii mana barnootaan taatani. Maali miilumti ittiin dhuftellee otoo lafa najjetiin ani barataa cimaadha jettee of dhaaduu barbaadde moo? Akkam xiqqoo turte yoo ilaalte siif hin wayyu? Ana miti. Kan biraa jiiniyees kan ta'e, suupper jiiniyees kan ta'e isiniif dhufuun isaa hin oolu. Maal fakkaataa kun immoo otoo dhufuun isaan beekame mootiin keessan ana jechuu barbaade yoo? Uffata baasee qullaan deemne malee fayyaa miti. Sammuun isaa nagaa natti fakkaatu. Seenaa. Firii. Akkam? Nagaa. Maali na barbaadde? Eeyyee. Nagumaaf immoo. Nagumaafi. Jechuun barsiistuu urjii maaloo si kadhachuuf hin dhufe. Maali danni ka'ii lafaa? Ka'ii dursa ka'ii lafaa? Osoo ati tolinaan jedhinaan lafa kanaatiin ka'u. Firii waan hin dhimma isaan beekne irratti toleesiif jechuu hin danda'u. Qormaata koo fikaa qormaata koo si yeroo darbee sana naaf qabi jedhee si kadhachuuf hin dhufe. Maaloo isaa har'aa qofa na awwaalee urjii maaloo? Ka'ii siin jedhe Firii. Ka'ii deemi taa'e. Ilaa Firii, qormaata jalqabaa kanan siif qabu waan hundumaa yoo natti himtedha. Kanammoo waadaa siif galeera. Tole, Giftii irraan hojjedhe. Tole, yeroo akka kanatti waliif amanamnu gaariidha. Yoo itti himtee waan wal lolluuf kanarra immoo kana dhageessee innaan ishee namtu waan taateef na miidhuu waan dandeessuuf maaloo barsiistuu urjiitti ni miidhu. Naaf hin galle maaliif akka kanatti Giftii sodaattu? Wanta namarraa adda ta'e qabdi moo isheen? Eenyudha isheen kan amma kana sodaatamtuuf moo waan adda ta'e biraa qabdi? Tole Firii, sababa isaa qofa natti himi. Sababa maalii? Sababa isheen si hojjechiisteef. Maaliif si hojjechiiste Giftii? Sababa maalii? Sababa inni tokko iyyuu hin jiru. Na dhagee, ani obboleettii koo sirriitti hin beeka. Eenyummaa ishee isa dhugaa sirriitti hin bareechee beeka. Sababa isaanitti himtu taanaan immoo qormaata keessa jalqabaa siif hin qabu. Kana qofa miti Firii. Ishee irraa akka hojjettes Giftiitti nan hima. Maaloo akkas hin godhin? Firii, akkan akkas hin goone ni ilaalta. Sirriitti itti yaadi. Amma naaf ba'uu dandeessaa? Naaf ba'iin siin jedhe. Namummaan takka argee hin beekne natti ta'e.
obboleessi koo obboleessa koo durii natti fakkaachaa jiru. Ani sinaa sobsiisa jedheen sodaadhe. Anuma qofatti amalli isaa jijjiirame taanaan maaliif miira kee dhiphisa jedheen callise. Lakki miti baay'ee jijjiirameera. Waanuma xiqqootu saarsa. Waanuma xiqqoodhaaf jedheen alolu. Achi immoo dhiifama na gaafata. Sana booda garuu bakkuma isaa duraan itti deebi'a. Sin ajaa'ibu anaanis yeroo darbe maaliif bilbila koon kaasne jedheen alole. Walloltan immoo dhiira kan biraa bira waan jirtu bilbila koo kaasuu diddeenaan jedhe. Sin ajaa'ibu anas yeroo darbe finjaala cabsite jedheen rukute. Maal? Isuma sirrii rukute moo? Kaballaadhaan na juundesse. Akkuma sin jedhee obboleessi koo baay'ee jijjiirameera. Sirrii isaa miti. Kan sirratti harka isaa kaasee dhuguma sirrii isaa miti. Waan ta'e gochuu qabna. Tole garuu maal gochuu qabna? Seenaa. Akka murtii dhagaa godha. Isaan kaleessa siin jedheef yaada kee jijjiirtee natti himuu dhufte miti? Eeyyee. Natti mika. Akkan hiriif gammee adda baasuuf walii galleeti. Maal? Giiftiin akka jirraa fi hireen walitti dhiyaatanii hariiroo gaarii uumanii fi gammeen immoo akka isaan shakku barbaadde. Dabalata immoo hiree fi gammeen akka walitti deebi'uu hin dandeenyetti akka adda ba'an jirraa fi gammeenis akka wal lolan akkan godhu na gaafattee sana irratti walii galleeti. Sana booda kanaaf immoo akkan waan kana milkeessuuf anatti dhimma baate. Yoo waan kana godhee fi akka qormaata na hojjechiistu walii galleeti. Maaloo urjii giiftiin baay'ee hamtuudha. Kana dhageessee jennaan na addeessi. Maaloo ittiin himi? Maaloo? Firii xiqqoo ishee illee sitti hin dhaga'amu? Jirraan gidduu kanatti hiriyaasaa fi hireedhaaf jedhee yeroo inni aarsaa kaffalu. Diraamaa isin irratti hojjettanii maqaa meeqatti baastan? Siif galaa garuu. Jirraan maatii koorran caalu. Naaf hin galle. Kun immoo maal jechuudha? Yoo anaaf jedhe barnoonni kunis ta'e qormaanni kun qilee galuu danda'a. Barnoota koorraa garuu ana caalaa maatii guutuu abdii qaba. Hawwii isaanii guutuuf jedheeni kanan baradhu. Kana hundumaa keessa kanan garee isaaniif jedheeni. Tasgabbaa'ii bareedduu ko. Hireen hiriyyaa ani baay'ee jaalladhu. Akkan badii irratti hojjedheef ishee miidhee sirriitti nan beeka. Akkasuma gammee irrattis akkam ta'e sirriin beeka. Wanti kun hundumtu walitti dha'amee sammuun koo gaabbiidhaan gabroomeera. Garuu kun hundumtiyyuu aarsaa ani maatii koof kaffaleera. Tasgabbaa'ii firii ko. Namni hundumtuu iddoo jiru dhaabbannee utuu ilaallee sirriidha. Yakkan hojjedhe kanaaf jechi kamiyyuu na jajjabeessuu hin danda'u. Guyyaa tokko balleessaa koo kan hundumaaf akkan itti gaafatamu nan beeka. Garuu immoo barsiistuu hojjedhe. Giiftitti akkan himneef waadaanaa galee. Tole bareedduu ko. Waadaan siif qaba. Galatoomii. Tolebbo. Maal? Ati Brand Pitts naat daaman moo Tom Cruise hedoof hin jetta? Maal haasaa jirta? Otoo ukkaamsite iyyuu durba ukkaamsita? Akka utuu dhuguma dhiira taatee onnee qabaattee dhiira akka keen ukkaamsitu? Akkamitti ilmoon dhiiraa durba irratti aangoo isaa agarsiisa? Gurbaanana maal sagal jijjiiram taate? Nagaa keeti garuu? Sirumaa kan koo kan kee caaleetii ati nagaadhaan naan jetta? Kan durba ukkaamse si ta'e otoo jiru anaan nagaadhaa jechuun xiqqoo sitti hin cimu?
Kaleessa waa'ee kana si taasisuudhaaf dhufnan ana miti jettee nan ganneeti. Eenyu? Ani moo? Maal kana qofa? Inumaa wal beekna jettee na gante. Maal aarsaa jirta? Tamboodha? Wiidii natti fakkaateeti. Anaafati erga galgala gaafichaatii wal agarree beekna moo? Aktingiin kee ajaa'iba. Garuu miira taatu keessan beessiin jedhin ture. Miira taatu keessa waan baatii itti deebi'aa jirtu fakkaata. Moo akka daayirektaroota aakshin katisiin jedhu. Waan araada keetii dhabde moo waan tamboofsii ta'u waan tokko tokko. Waan araada kee fiute ani si kenna. Garuu lammaffaa dogoggortee durbarratti aangoo kee agarsiisu. Si dhukkubaa? Mee mana yaala deemtii? Yaalame. Hello. Akkam jirta maaloo? Akkamii maalii qaba? Dooktarii moo hiriyaa koo ijoollummaa jedhee si waamu? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wal jalaa bannee turre. Kunoo gaadhuma jala wal arguuf jenna malee. Akkas nama jabaa taata jedhee gonkumaa si yaadeen beekuun ture beekta. Oolmaa maaliin siif oole callistee arbeessita malee. Egaa oolmaa naaf oolte jette taanaan immoo yeroo natti tolmaa kee deebistuu dhiyaateera. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma cimaa tokko fansi barbaade. Yoom wal arginu? Yoom siif mijata? Tole, tole. Jedhii nagaan buli. Tole yeroo gaarii. Na dhageessaa? Mucaan sun guyyaa tokko dhufee si baraareera jechuun yeroo hunda si waliin jira jechuu miti. Ati nama akkamiiti? Qaanoftu? Harrallee na dorsisuu barbaadda? Si dorsisuu qofa miti. Maal gochuu akka hin danda'u sitti agarsiiseera. Maaliif akkan sin himanne beektaa garuu? Waanuma hundumaatti waanan gaabbee fi waanan dhugaasaa beekuuf qofadha. Malee shamarran ukkaamsuun akkam akka nama adabsiisuu danda'u anis atis beekta. Nama meeqa boollatti erga dhidhimsitee booda gaabbuun kee anaaf maal laaf godha? Eenyutu si aman ofittuu? Maaliif akkan sin himanne moo sitti mee? Kun immoo maal laaf deemasi? Turi maal barbaade? Mooraa kanaaf haaraa gatiin ta'eef laayibirariin eessa akka ta'e akkanatti himtan barbaade. Sunnoo itti biraan jira akkas goree argatta. Tole galatoom. Turi. Dhugaa dubbachuuf yeroo darbe qofaatti si galateeffadheera. Garuu immoo harka isaarraa waan na baraarteef isuma fuuldurattiin si galateeffadha jedheen. Intaloo si dhukkuba moo? Ani eenyu jalaayyuu sin baraarre? Yeroo meeqan sitti hima? Qubeellaan sunillee waan ta'e qaba. Dhugaa kootu jira. Qubeellaan sunillee waan ta'e qaba. Yeroo godhatee fi yeroo hin godhanne mucichiin jijjiirama. Sammuun isaa nagaa miti. Ani iyyuu argee waa'ee taatee galgala sanaa isaa haasofsiiseera. Yeroo tokko si argeen beeku naan jedhe. Yeroo tokko immoo intalittii anatu oolcha naan jedhe. Anas yeroo lammaffaaf naganuu isaati. Isayyuu immoo kaleessa ofii isaatiif dhufee akkamitti gurbaa sana harkaa si baasee nan galateeffattu jedhee immoo na komate. Maalumaaf waati. Sinuma addeessa maal jettu kana immoo dhiisi tole. Waan ati natti himteef osoo hin taane ofii koofuu akkan dhiise sitti miiraama. Yoo jechuu baattes maal fidda? Homaan fiddu. Maal jechuudha homaan fiddu jechuun? Jirraatu akkasina godhe jettee yoo himattes ragaa fidi siin jedhu. Ragaan immoo eessaa fidda? Ragaa kee immoo akkuma argitu. Si dhiisee deemeera. Si wallaaleen oole beeki. Baay'ee dulloomte. Namni sin beekne yoona kana nama guddaa ho'isisee amtee. Yaa eebba. Gammoojjiin akkana suqoote. Si wallaaleen oole isuma dhuguma kooti. Baay'ee na jalaa dulloomte. Baay'ee dulloome. Ati garuu achuma jirta. Immoo natti fakkaata.
Umriin koo deemuu dide. Dargaggummaa masii wayyee waan na qabeen itti fakkaata. Qabattee Otuma ittiin beekamin waa'ee ijoollummaa keenyaa waan meeqa kaasnee haasofne miti. Salphaamoo anaan iyyuu yaadannoodhaan duubatti na deebistee waa meeqa inni yaadadhee dhufe. Garuu namni duuf jedhu akkasitti kolfuun maal jedhama amma? Isa akkasiin jedhama. Nama du'uu fi kan hin duune kan beeku rabbi qofadha. Ani garuu wanti naaf hin galle. Yeroo ammaa kanaa booda akkamitti akka inni natti deebi'edha beekte. Amaluma isaati akkasii. Kiroonik liinfoositii kilookoomeen akkasidha. Kaansarii dhiigaaf lafeeti. Yeroo hedduus nama najjeesu. Fayyuunis hin danda'amu. Kunuunsuu baannaan gaafa fayyeera jettu deebi'ee sitti ka'a. Sammuu dursee sitti miira. Waan tokko kanaaf gootuun barbaada. Wanta baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Waan barbaadde siin godhe. Oolmaa natti naaf ooltuu waan salphaati. Oolmaa kee guddaan irra jira beektamti. Miiran hiriidhaaf qabu sirriitti beekta. Akka isheen na jalaa miidhamtu gonkumaan barbaadu. Nan beekee maal si gargaaru? Kanaaf jecha waa'ee dhukkuba kootiitti hin himne. Waan tokko illee hin beektu. Ani kanan barbaadu barnoota ishee qofa irratti akka isheen jabaattudha. Waan gaariidha. Kanaafuu ani na xumursiisi. Ani dhukkuba kanaan doogoo miti kan na gaddisiisu. Akkuma nama kaaniyyuu nan du'a. Garuu hiree koo lafa onaa irratti dhiisee du'uu kootu baay'ee na dhukkubsa beekte. Baay'ee na dhukkubsa beekta. Baay'ee. Akkasiin jedhe. Dhukkuba kanaan qabamte jechuun amma duute jechuu miti. Dhiisi. Waanuma hin jirre na jajjabeessuu kee dhiisiti. Amma waan ani si gaafadhu qofa tolee naaf jedhu. Isa qofa tolee naaf jedhi maal? Tole maal si gargaaru? Imaanaadha. Wanta nama sitti muuf jedhu dhaamsa nama du'eeti. Maaloo? Eebba! Oolmaan sirraa qaba. Oolmaan sirraa qaba. Yeroon siin jedhu qoosaa miti. Maaltu qoosaa fide? Dhugaa keeti malee. Kanaafuu garaa keerraa na dhaggeeffadhu. Akkati garaa keerraa na dhaggeeffattu hin barbaada. Xiyyeeffannoodha. Xiyyeeffannoodha. Tole maalidha? Utuun hireetti uumaa tokko hin callisee deemuudhaaf murteesseera. Maal?